Harkafuunee ashamaa akkam jirtan kabajamoo daawwattoota qophii dooyaa mariidhaa baga nagaan nu eeddan isiniin jechaadha qophii dooyaa marii tanarraaf qabnu jalatti keessummaa biraa dabalannee jirra inninis obbo Garbaabaa Gaaddisaati. Obbo Garbaabaa Gaaddisaa ammaan duraas miidiyaalee adda addaa irratti dhiyaatuudhaan marii godhamtu irratti yaada miidhagaa nama kennachaa ture. Gaakam qophii dooyaa mariidhaa isin keessummeessaa turee fi itti jirus Sanaa Masayyootii fi akkasumatti obbo Badrii Abdooti. Ammaan tana marii tingittu Museen dhugaa keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jechaadha. Har'aan tana haala biyya keessa deemaa jiru lakkisee gaggabaabdutti waa qabxii afur tuttuquu yaalla. Inninis haala daawwannaa Isaayyaas Afawarqii Itoophiyaa keessa godhee fi wanni achirraa baranne takka yoo jiraatte kan agarre kan uummanni hubachuu qabu. Rakkoo daangaa tan biyya keenya keessatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffattee har'aan tana uummanni Oromoo irratti dhumaa jiru. Duulaabaa irratti banamaa jiruu fi OPDO maayii irratti Itoophiyummaa fi Oromummaa waan jiru irratti xiyyeeffanna. Egaa hamaruma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan obsa isin gaafachaadha ammaan tana qophii teenyatti seenna. Mee dura obbo Garbaabaa sirraa hin eegala. Haala daawwannaa Isaayyaas Afawarqii magaalaa Finfinneetti godhaa jiru kana walumaan arkaa jirra addunyaan guutuu. Kanarraa wanni agarratti akka yoo jiraatte warreen kaleessa wal lolanii wal hin galanii wal ari'anii jiran jammartinu achirratti argamanii waliin wal bohaarsaadhaa wal gammachiisaa jira. Kana keessaa tokko abdiilee kan uummata keenyaa fixaa jiru kan biraa silaafuu maqaa dha'uuleen barbaachisaa miti. Marti isaanii achi jiran. Mee haala kan akkamitti ilaalta? Galatoomi laagaa adeemsa Isaayyaas wajjinii wal qabatee wanti ani hubadhe Isaayyaas nama milkoome jedhetanii yaada. Akkamitti milkoomeedha namni kun biyyumti Eertiraa sun kan isheen mootummaa ce'umsaa dura kan isheen fayyadamaa turte biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kanarraatii galiin ishee hunda faayidaan ishee hunda gaafa waraanni gidduu isaaniitti ka'u galiin hundi mootummaan Eertiraa qabu kun lafa bu'ee fakkeenyaaf buna fudhachuu dandeessa. Buna Oromiyaa keessa deemanii akka barbaadanitti saamanii Eertiraatti geessuudhaan Eertiraan addunyaarraa sadarkaa kurnaffaarra yerootti geesse ture. Egaa Eertiraa keessatti bunni biqiluusaa hin beekani. Haa ta'u waraana sana booda walitti bu'insaa dhuunfaa walitti bu'insa hawaasaa miti uummataa miti walitti bu'insa dhuunfaa Mallasii fi Isaayyaas gidduutti uumameen uummanni kun otoo waan hin beekne keessa waraana hin taane isaaf hin barbaachifne keessa seenee lubbuun hedduun galaafatame jechuudha. Gara ammaa kanatti yeroo dhufnu immoo namichi kanaafidha kan ani nama milkoomeedha kan ani jedhuuni har'a araarri bu'uunsaa nama gammachiisaa daangaa irratti waraanni taa'ee wal eeguun dinagdee biyyaa balleessuun sirrii miti. Biyyuma kamittiyyuu nageenyi bu'ee sirni dimokiraasii fi sirni bulchiinsa gaarii diriiree namni yoo wal faana jiraate gaariidha. Haa ta'uutii adeemsa Isaayyaas wajjiniin wal qabatee kan inni Finfinnee qubatee kan warri isa simatan hundumti isaaniiyyuu warra yaadaanis walii galan miti warra fedhiidhaanis walii galan miti warra adda baba'ee keessaatii walitti dhufanii qaaniidhuma jalaa bahuudhaaf Isaayyaas waan jala fiigan natti fakkaata. Haa ta'uutii gara fuulduraatti egaa akkuma dura kaase Isaayyaas carraa qabeessa akkuma siin jedhe gara fuulduraatti gaanfa Afrikaa sanarratti illee Isaayyaas olaantummaansaa ol deemaa fi dhufu fakkaata haala amma jiruuni. Osoo sanirraa hin fagaatiin wanni tokko kan nutti dhagahaa turre abdii ileen hin dhufu Finfinnee osoo waamanilleedha. Generaalota Tigreetii waliin dalagaa kanneen ammaan tan ari'amanii
waan jedhu takka dhagahaa turre yoo dhufallee silaa ilmaatu in hidhamaa namoonni jaanis turan ammaan tana dhugumaani waliin hojjechaa jiraataniiti immoo yoonii fi hundinuu ibsobuudhaaf takka agartee carraa kanatti dhimma bahachuudhaaf jedhaniituma walittu kan dhufan taate facial languagein isaanii akkaataan isaan itti wal simatan xiqqoo kan sanirraa fagoo fakkaata. Mee akkamitti waan kana fudhachiisuu dandeenya? Waan kana irratti abdii ilee dhimma Finfinnee hin dhufneef hin qabu. Finfinnees deddeebi'aa ture wanta ta'aa tures OPDO faanas haa ta'u TPLF faanas haala walquba qabeenyaan haala sirriitti itti yaadameen godhameen raawwachaa turanii ammas itti jiru. Uummata keenya afaan faajjessuuf OPDO'n waggaa 27 guutuu uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa reebaa yoo inni mirgaa gaafate yoo inni gaaffii bilisummaa gaafate dargaggoota keenya ajjeesaa obbolaa lamaan mana tokko keessatti dubartii gudeeduudhaan haadha ajjeesanii reeffarra kaa'uudhaan dubartii ulfaa ajjeesuudhaan OPDO'n waggaa lamaan darban kana keessatti waanuma addunyaan beeku wanti sun irraanfatame miti jechuudha. Ammas immoo lolaa fi waraana karaa Sumaaleetiin achas daangaa Oromiyaa fi Oromoo irratti labsamaa jiru OPDO'n aksiyoona guddaa keessaa qabdi. Kana waan fakkeenyuma gabaabaadhaan mirkaneeffachuu dandeessa. Uummanni Walaayittaa fi uummanni Sidaamaa gaafa walitti bu'u Abiyyi guyyaa tokko hin bulle fiigee dhaqee gidduutti argamee imimmaan buusee boo'ee immideet hooggantoonni pirezidaantiin naannoo bulchiinsa naannoo Kibbaa fi itti aanaan isaanii akka isaan taayitaa gadhiisanii deeman nagaan akka bu'u hatattamaan raawwate jechuudha. Ka Oromoo garuu waggaa 10 ol deemaa jira. Addatti immoo waggoota lamaan darban kana keessatti uummanni keenyi daangaarra jiru lafarraa buqqa'ee uummatuma sanayyuu lafa isaarratti deebisanii manatti ijaaruu tika gochuu fi otoo hin taane lafa sanarraa buqqisanii gara biraatti deemsisuu irratti gochaa jiru jechuudha. Kanaaf kun ragaa guddaadha jechuudha. Uummata Harargee har'a miti. Gaafa Juneddiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ture sanatti Ayisuuzuutti uummata Ayisuuzuu sharaa ofirraa hin qabnetti Ayisuuzuu 20 Ayisuuzuu kuntaala fe'u 20-30tti uummata jaarsa jaartii ijoollee walitti fe'anii otoo bokkaan asii gadiitti roobu godina Ilubbaa Booraatti bakka jawween nama nyaatu bakka bofti nama fixutti geessanii uummata kana fixaa turan. Lafti sun amma eenyutu irra qubate? Namoonni yeroo sana uummanni Harargee bakka sana gadhiisanii deeman lafti sun misoomeera. Misoomee maalirra jira? Eenyutti kenname? Maaltu godhame? Uummata Harargee ta'e jedhamee sanyii isaa balleessuudhaaf daangaarraatii ta'e jedhamee itti yaadamee kan hojjetamaa jirudha jechuudha. Kun ragaa guddaadha jechuudha. Ammas kanatu itti yaadamee godhamaa jira. OPDO'n waan kana wajjiniin egaa gaaffii deebii goonu keessatti dhumarratti illee kaasuu ni malla. Itti yaadanii kan isaan gochaa jiran uummata kana OPDO'n harka guddaa keessaa qaba. Itti yaadee gochaa jira. Dhaabsisuus hin dadhabne. Dhaabsisuus hin dadhabne. Garuu fedha hin qabani sana gochuudhaaf. Achi keessatti intarestii OPDO'tu jira. Intarestiin OPDO inni tokko sochii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ittisuudha. Intarestiin inni kaan immoo daangaa sanarratti dhiibbaa karaa Tigirootaan ta'uu fi lafoota uummanni Harargees haa ta'u uummanni Booranaa Gujii irraa ka'an kana saba biraadhaaf kennuudhaan aksiyoona irraa fayyadamuudhaaf deemamutu jira. Kanaaf waan harka keessaa qabaniif itti yaadanii ta'e jedhanii waan gochaa jiraniifidha malee dhaabsisuu dadhabaniitu miti. Abdii Ilee immoo akkuma tikaaftee Abdii Ilee Finfinnee seenaas ture hinuma dhufa lammaa wajjiniinis kanammoo kan gadi qabee lammata ani sii mirkaneessuu danda'u muummichi ministeeraa gaafa biyya naannoo mootummaa Sumaalee sana gaafa jalqaba dhaqu Abdiilee ati bulchaa pirezidaantii naannoo mootummaa Oromiyaati. Lammaa ati bulchaa mootummaa naannoo Sumaaleeti.
jedhee wanta goonu kun sirriidhumatti wal quba qabnaa jabaadhaa waliin haa dhaabbannu jedhee ragaa kennee mirkaneessee fi biraa deebi'ee jechuudha. Kanaa ol ragaan hin jiru. Marii bal'aa hawaasa Toorontoo fi naannoo ishii maraaf. Abaawoon haala yeroo amma qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtuu fi haala waliigala ilaalchisee waan qabatama ta'e irratti marii gochuu waan barbaaduuf hundi keessan affeeramtanii jirtu. Keessummaan guyyaa kanaa Jaalleeddii Abdishakuur miseensi shanii gumii sabaa ibsa bal'aa waan kennaniif koottaa dhugaa jirtu bara. Guyyaan guyyaa saftii adoolessa yookaan Juulaay 21 bara 2018 iddoon 94 Kenhard Drive waajjira hawaasa Oromoo yeroon sa'a 5 waaree booda. Olola irraa guddachuuf dhugaa jirtu baruun hedduu nu gargaara. Horaa bula. Yeroo dheeraa iyyaa turre lallabaa turre. Arraan tanaa wanni nuti jechaa turre san deebitee dhugaa taatee as bahaa jirti. Mee hardhallee kaleessa cinaaksan ture. Dhengadda baabbiletti qise nama fixanii har'a mi'eessootii naannoo Oromiyaa guututti. Baabbilee booda osoo baabbilee fi yuunuuti Booranatti nama meeqa fixe. Addaan tana ol deemtee karaa walakkaadhaa dhufte. Jarri kun tokkumaa abdiilee tuqurraa fedhii hin qabanii jennee itti lallabaadhaa iyyaatu. Addaan tana mee namni Oromoodha. Ammallee waan kana hubachaa jira. Gaafa baabbilee irratti ajjeechaan akkasii raawwatamtu san namni yoonii fi kaka'e jennee xiqqoo sodaachisuudhaaf mee hiriira haa goonu jennee turre. Namu iyyeetti kan nuti as garagalee nama keenya kan amma aangoorra dhufe kana maqaa xireessuufi wayyaanee wal qixxeessuufi jedhanii iyyuu eegan. Mees namni akkamitti waa hubachaa jira namni keenya mee? Waan daangaatii fi waan naannoo ba'aa fi kibbaa Booranaatti hammaa ture amata guutuu waywaachaa ture na fakkaata nama keenyatti. Odoon shanitti dhufin boleetti kiyya waan simannaa Isaayyaas irra waan dubbatee waan hedduu isaa dubbatee jira. Wooma lamaan jechuuf haadha tokko jarri lameen warri Itoophiyaa bakka bu'ee fi warri Eertiraadhaa Isaayyaasii fi Dr. Abiy akka intala haftee yookaan gurbaa manatti hafee waggaa dheeraa fi heerumnitti dheebotanii walirra gaggaban jarri lameen. Sababa qaban maaliif jalqabaatu dhuma tahee dhumaa jalqaba ta'uuf deema kan abbaan jiru. Gaafa addi bilisummaa Oromootii fi wayyaanee fi warri Shaabiyaa waliin galan waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka kaampii seenuu fi dhumaatiidhaaf akka qoodamu warri murteessi keessaa tokko mootummaa Eertiraatii fi warra wayyaaneetii fi akkasuma warri alagaa biyya alaa wajjin qooda fudhatu. Osoon turin monopolii mootummaa Itoophiyaa sanii wayyaaneef kennuun deebitee Shaabiyyuma ciniinte Isaayyaas fa'a. Amata 25 Itoophiyaa odoon dhaqeen arraan tana dhaqee kasfoo nyaatee baga gammadeenneeti. Ammoo kanaan isa gahe ilmaan keenya obboleeyyan keenya qabsaa'ota Oromoo kan huurtoo keessatti dachee adda addaa keessatti dhumanii sababaa isaaniif jechuudha. Har'aaf isaaf hanga'anii jaalala daangaa hin qabne mul'isanii torbaan tokko keessa mootummaa kan ol keessa ceetu kan dhageenye namoota lubbuun nama 100 olii Oromoo 80 oliitu waan lolatti irra wareegame. Akkumatti akka waan nabiyyiin samiidhaa bu'ee waan kana fixatti jarri gammachuudhaa fi jaalalaan walirra dhangala'an maa tahee miti. Ani immoo akkana fakkaatutti waan kalee waliin dhaamsan santu deebi'ee warra wayyaaneedhaa fudhee jechuudha. Sababni qeeroon bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa guutuutti sossooftee mootummaa wayyaaneedhaa kiddaa buqqaasuutti geessee aktivistoonni xiqqoof dhaqabaniif sababa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa tagaafatan hacuucama. Tagaafatan huursoo fi dhidheessu keessatti qaallittiidhaa fi maakalaawee keessatti ilmaan Oromootti gubatan san dhaamte janiite isaan eeganiitu deebi'ee lubbuu godhatee waan isaan rooraasteef
hidda sanammaaf dhaamsu Dr. Abiyyi Faadhaaf waa hunda caala waan yeqanjib maarre kun hunda hijibaafeef hin jiru qanjibi hin jiru wanni isaan guddaan irratti dhiyeeffatan waraana bilisummaa Oromoo qeeroo bilisummaa Oromoo kan hunda caala amma qabsoo bilisummaa Oromoodha abbaa fedheenu deemtu jechuudha isirra waan xiyyeeffataniif arra dhaqanii Isaayyaas wajjin walii galuun dirqama madda sanatuudhaaf akka istiraatiijii isaanii kan qabta so yaa caasaa mootummaa keessatti yeroo inni mootummaan lama mata duree mootummaa lama wal qunnamanii waa waliin hojjechuudhaaf wal daawwatan san dura ji'oota fudhatee waan lafa jalatti hojjetamuu jira qondaalonni mootummaadhaa kanii faga adda addaa irratti bobba'an lafa jalatti waan sirreessaniitu jira waan haasawaniitu jira innaa wal argan maal akka godhuu qaban waan irra walii galanii murteessan murtiileen tun marti in advance fuulduratti karaa ministeerotaatiin karaa warra tikaatiin karaa warra qaama ilaalu karaa dippiloomaasiitiin walitti dhufaniiti hojjetanii fixanii ifa xumuramte booda muummichi ministeeraatii fi pireezidaantiin dirree irratti akkasii wal qabanii qubeedhaas walitti kaayanii public relationiidhaaf agarsiisan. Amma ammoo kan arkaa jiru akka afaan faranjiitti too fast too soon jansan torbaanuma lama keessatti jaalalti samii dheeyte dhiichisaa fi kun hundi cidha ta'e wanni akkanatti deemaa jiru kun deebi'ee tarii isaan danquu hin jiraatu maaliif yoggaa jarjara keessatti akkanatti walitti dhufte otoo waan bilcheessin lafa jalatti ceetee hoggaa akkatti dhiichifte wallabbiin xixiqqoon takka takka deebitee ammaas jara kana walitti hammeessuu malti mee obbo Garbaaba. Egaa kana wajjiniin wal qabatee isaanii kan barbaadanii waanuma miira amma jiru kana ofirraa tasgabbeessuu fi ofirraa harcaasuudha malee waan boru waggaa 5-10 fuulduratti biyyittiin maal taati hariiroon biyyittii maal taati waan jedhanii waan lalanii natti fakkaatu. Tokko mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana roqeera already lafa ga'eera haa ta'uutii guutuu sanarraa buqqisuutu hafaa jechuudha. Guutuun irra keessatti hafe kuni of jiraachisuudhaaf wanti inni qabee hin gadhiifne hin jiru. Fakkeenyaaf nama hirriba hamaa keessa jiru tokko yoo dhaqxee kaballaadhaan oofte akka inni hirriba keessaa dammaqu nama rafee hirriba keessaa dammaqee ittiin qabu. Maaliif naasuudhaan sillee rukutuu danda'a. Waan godhee waan qabatee dhiisuu hin beeku. Mootummaan Itoophiyaa sa'a kanarratti waan akkasiirra jira. Abdee isa keessa isaa jiru, rakkoo isa keessa isaa jiru, miseensi isaa yeroo deebi'ee yeroo wal mari'atu yeroo wanni godhu kanatti yeroo wal lolu kanatti isaan maalinni attentionii uummataa daayiverti gochuu biyyoota ollaa wajjiniin asii achi fiiganii araara gochuu maal gochuudha malee borga nama gaaraantii hin qabnu jechuudha. Wanti isaan irratti akka waliin lolle bu'uuri ta'eeru hin jiru. Maaliif daangaa sana hin fudhanna jedhame malee daangaan sun gadi bu'ee akka waliigaltee sanaattis daangaan sun sararri hin godhamne. Sarara kaartaadhaan ta'etu jira malee sararri bu'uurri gadi bu'amee lafarratti hojjetame hin jiru. Sanarratti illee ganaa konfiliiktiin dhalachuu ni mala. Kanaaf haalli jiru haala miiraan Abiyyis Isaayyaasitti qubeelaa hidhuun kun miiruma tokko aadaa faanallee kan waliin qabannedha. Waan nama qaanessuudha. Haa ta'uuti sana keessa hin gallu. Wanti fuulduree Eertiraa fi fuulduree Itoophiyaatti akka konfiliiktiin hin dhalanne akka walitti bu'insi addaa hin dhalanne gaaraanti wanti godhu hin jiru. Amma waliin sirbuu fi lola dhaabnee waliin dubbannee walitti dubbanneedha kan jiru. Garuu immoo lafa bu'ee wanti ta'eeru hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa kufeedha. Mootummaa roqeedha. Kanaaf mootummaan kun uummata attentionii uummataa waan miidiyaa irratti hatu uummanni waan irratti yaada isaa achi facaasee ija isaa achi
mataa isaarra dabarsee ilaalu irratti hojjechaa jira jedheen ilaala. Gaarii mee kan isa yaasa sumarratti haa gabaabsinu. Tanuma OPDOtiin as deebi'uufadha. Manni Oromoo kan daangaarra jiru. Arraan tana daangaallee jechuu hin dandeenyu. Meesso daangaadhaa miti. Handura Oromiyaati. Handura baha Oromiyaati. Naannolee adda addaa. Baroota dheeraadhaaf uummanni dhumaatti jira. Ajjeefamaatti jira. Hawwiin takka tan turte, abdiin takka tan turte, ifa Tigiroonni aangoorraa bu'an booda lammiin teenya, foon keenya, aanaan keenya kan afaan Oromoo dubbatu aangoorra ifa dhufee waan kanurraa dhaabaa kan jedhutti. Har'a wanni argaa jirru haalli kan Tigiroota irraa hammachaa deemaa jira malee wanni laaffachaa irraa deemu turre. Reefu sila obbo Garbabaan tuqee jira. Gaafa Jijjiga dhaqan Abiyyi Lammaadhaa fi Abiyyileetiin maal akka jedhe yeroo san saba fakkaatti malee dhuguma ta'uuf siitu mala. Har'a mee namni Oromoodha keessaafuu kan baha kan dhumaa jiru. Jarmeen OPDO kan poolisii isaatiif illee hin quuqamu. Warra ifi achi ummata nagaa ummataa tiksaa jedhee ergeefillee kan hin quuqamne kan hin laalamne. Ummanni maal gochuu qabeettanii yaadda? Karaan takkicha dhageetii itti harkachuu danda'u waajjirootaan OPDO gubuu qaban jechaadha. Mee maal jettu? Poolisii Oromiyaati lakkoofsa 8 kopheen irra dhaabbatanii ergan. Poolisii Oromiyaa jechuun ilma Oromoo tokko. Sabboonaa Oromoo. Uummata isaa waan danda'uun gargaaruudhaaf itti dhaabbata. Haa ta'u immoo wanni inni ansanirraa arge poolisichi kun yookaan rasaasni irraa dhume yookaan gayaa oduutti hin kennamin yookaan namoota gayaa wajjin oduu hin jiraatin humna guddaa odoo hin qabaanne dhaqee diina afaan bu'e. Qaanyiidhaarra Lammaa fi Abiyyi. Dheengadda Lammaan caffee isaanii irra taa'ee waraanni guddaan jaarame kan caasame caasaa qabu Abdiilee keessaa bilisa baasuuf jechuudha. Haalli poolisa kan jirre namoota shiftaa xixiqqaa tokko malee hin jiru jedhu. Shiftaa xixiqqaatu poolisii keenya Oromiyaadhaa arraan sana funyoodhaan lakkoofsa 8 yookaan Filisxeen sarara keenya jiruunsa duubatti hidhanii kopheen irra ejjetu. Inni Abdiilee wajjin eerpoortii dhaabbatee Isaayyaas sima. Pireezidaantii Itoophiyaadhaa arraan sana obbo Mulaatuu Ugaa inni fuulli isaa hundi koflatee akkuma Isaayyaasii fi Abiyyi walitti hangaasanitti Abdiilee fi jaartiin walitti hanga'anii walitti gammadanii. Nimicha ilmaan kee obboleeyyiin kee ajjeesu jiru. Daangaalee lafarraa rakkoon qaban reefu Garbaabaan jee jira beektaa bahaa cittiin bahaa kan namoota keenya fuudhanii gama dheehaatii karaa baaleetii dachee adda addaa keessa fuudhaa turan akka uummanni kun dhabamuuf. Bara dargiirraa bara Sillaasee irraa jalqabamee barbaadama. Lafti sun akka qulattuu barbaadama. Tarii waan hin beekne jala jira beekta. Waan hagammatti Oromoon beekni jala jira malee namni obboleessa fi dhugaa miliyoonni tokko manarraa buqqa'ee kabiraa jalaa buqqa'u kan rasaasaan deemanii guyyoo ajjeessan hin arkine dhugaa jiru. Ilmaan Oromoodhaa bahaa kaaba kibbaa dachee kana hundarraa odoo dubbatanii aboorraadhaa haa dhaabbatu danda'anii. Kani maqaan isaanii ni xiraawa jedhanii illee sodaan. Uummanni kun oduu dhumu warri ija cufatee Abdiileedhaaf ragaa ba'u. Ormi kun Ihaadigi wayyaaneedha isaan waan biraatii miti. Garaagarummaa tokko Dabratsiyoonii fi Lammaa Abiyyi jidduu hin jiru. Kun ammaa beektaa maqaa isaanii kana dhiisne namoota Oromooti walitti duulanii maal jennee tuutaan jira. Amma immoo oduu harkanii nama keenya dhabamsiisuu deeman. Baha Oromiyaa dhabamsiisuu deeman amma dura amma tokko dubbate. Kanaaf wanni kun dhaabbachuudha qaba. Ilmaan Oromoodhaa waggaa hedduu dhaammanne wanti kun Baalee kibba guutuudhaan Harargeedhaan deemu jira. Boruu jiddu galeessa handhuura Oromiyaa irraa dhufuudhaaf ta'a. Wannichi daangaan ugaachi sossoohe maal jaamaarri daartiin akka maal daarii honaal jedha. Qarqarri gwaadha kutee jiddu galeessaa qarqara ta'u. So kanaaf
ani gama kiyyaan viidiyoon waan kana walumaan abdiilee wajjin dura nu dandeessu. Bebbo Garbaaba. Namni Oromoo keessaafu kan Booranaa fi daangaarra jiru gamas Baalee fi keessaafu namni Harargeedha. Maal gochuu qabame? Dhumaatii kana ofirraa dhaabuudhaaf egeettumallee argachuudha. Kan alaa lammiin isaa foonsaa itti callisee jira. Madammarjii harkatumaa jira, shubbisaa jira. Inni achi dhuumaa jira. Maal gochuu qaban jettanii? Galatoomi ela asirratti egaa maaltu jira sitti fakkaate waan uummanni keenyi godina Harargee, Gujii fi Boorana Baalee keessa jiru daangaa Sumaalee wajjiniin waldaangessuunsaa teessuma uumama lafaati. Homaa gochuun hin danda'amu sabicha achi qubatee. Haa ta'uuti uummanni keenyi sa'a kanatti OPDO gaadidanii torba guutuu Oromoo ajjeesaa, Oromoo hiisisaa, Oromoo dararaa, Oromoo toorchi gochaa, isa kaan kolaasaa, wayyaanii wajjiniin uummata keenya dararaa, isa kaan biyyaa akka baqatu gochaa, isa kaan maatiin akka faca'u gochaa OPDO hojjechaa ture. Har'a OPDO jijjiirama naa fida jedhee eeguun gowwummaan itti fakkaata uummanni keenya. Akkuma walii galaatti uummanni godinaalee kana keessa jiran hundi walii tumsa godhanii waan danda'aniin wal bira dhaabbatanii waan daangaa isaaniitti dhufu ofirraa faccisu waan danda'aniin ofirraa haleelanii ittisa gochuudha wanti carraan isaan qaban. An kanarraa hafe mootummaa kamitti iyyatu kan isaan ajjeesaa jiru OPDOf ta'u OPDOn namoota muraasa lamma'anii haga ammaatti OPDOn akka organization'itti hin jiru. Waggaa lama dura qeerroon bittinsee fixeera bara. OPDOn otoo bulchiinsa qabaatee otoo caasaa qabaatee waan tokko jechuu hin hafu hin jiru. OPDO wanti jedhamu. Kanaaf uummanni keenyi jaaroleedhaanis maaliinis deeggaramee ofirraatii waraana kana qolachuu qaba waan danda'eef. Uummanni Oromoonni kaan immoo akkuma uummanni Harargee, Booranaa, uummanni Gujii, uummanni Baalee eengadda gaafa magaalaa dhimma maaster pilaanii fi uummanni hiriira ba'u akkuma Finfinneenis nu laallata jedhanii uummanni kun nu faana dhaabbatan Oromoon bakka hunda inni lixaa, inni bahaa, inni kaabaa, inni kibbaa otoo hin jedhiin uummata Harargeef birmachuu qaba. Dirmachuunis dirqama seenaati, dirqama lammummaati irra jira jedhaniin amanaa jechuudha. Mee seenaa dugda duubatti deebiseen sii kaasa. Bara bara bosonni Baalee gubate ani barataa high schooliin ture. Gaafa sana ani kanan aladhee guddadhe godina lixa shaggarittidha. Bosonni kan gubate Baaleedha. Bosonni kan gubate garuu bosona Oromoo waan ta'eef, biyya Oromiyaa waan ta'eef, yeroo sanatti wal gurmeessinee gaaffii kaafnee dhaqnee abidda kana dhaamsinaa jedhamee lixa Oromiyaa keessaati manneen barnootaa hundi sochii godhanii, hiriira godhanii lolamee qatture jechuudha. Kun maaliin? Oromoon bahaa yoo miidhamu Oromoon lixaa akka rukutamedha. Akkuma amma jaalli kiyyaa kaase gaafa cinaadhaati, gaafa qarqaraati rukuttu inni giddu galeessaa rukutamuunsaa akka namni kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya inni lixaaf inni kaabaa inni bahaa uummata daangaa irratti miidhamaa jiru. Kanaaf hawaasa daangaa irratti miidhamaa jiru. Kanaaf qarshii erguu otoo hin taane qaamaan keessatti dhaqee argamee waan qabatu qabatee waan harkasaa jirtu qabatee bira dhaabbatee ofirraa faccisuu qabaadha. Kun itti ta'e jedhamee wanta godhamee yaadamee karaa bulchiinsotaatiin hariiroo waraanaatiin kan godhamedha jechuudha. Dhaabsisuun hin dadhabamne. Ittisuunis hin dadhabamne. Liyyuu poolisii kan leenjise, kan beekumtiitti kenne, kan waraana ajaju warra amma nuti OPDOdha akka mootummaatti jirra jedhanii ofii yaadanidha jechuudha. Abiyyi Ahmedis yoo fudhatte hoogganaa waraana waliigala biyya Itoophiyaati. Mootummaa maqaasaa yoo fudhatte humna ittisa waraanaati.
namoonni poolisii hoogganan hedduun maqaadhaaf Oromoo ta'anii ol dhufanii jiru. Liyyuu poolisii wanti jedhamee waamamu kun immoo mootummaarraa miindaan ji'a ji'aan kennamee fi meeshaan kennamee fi rasaasni kennamee fi duula bobbaati kan godhamaa jiru. Opereeshiniidhaan godhamaa jira wanti kun. Akkamittiin ati abdiilee maal godhe? Hoogganaan waraanaa guddichi irra keessa jiru yoo liyyuu poolisii achi keessatti leenjisee beekamtii kennee fi humna waraanaa addaa tokko godhee hayyama kenneefii jira. Akka mootummaatti rikaverii kennee jira. Akkamitti abdiilee irratti ija keenya buufanna? Abdiilee wanti inni godhe yoo jiraate bakka Abiyyi faa ajaja itti kennan, okay, otoo Abiyyi gara taayitaatti hin dhufiin saboota biraat akkas godhe jechuu dandeenya. Erga jarri kun taayitaatti dhufaniis wanti kun hin dhaabbanne. Kanaaf walquba qabeenyaan bakka bu'insa kennanii fi abdiileetiin akka isaan raawwachiisaa jiran waan ragaa biraas hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya wal bira dhaabbatee ofirraatii faccisuu qaba. Uummanni giddu galeessaa, uummanni lixaa, uummanni kaabaa, uummanni kibbaa yoo danda'e qaamaan keessatti dhaqee argame, yoo danda'e barattoonni, dargaggoonni yeroo ammaa kana kallattiidhaan akkuma bosona Baaleef dirmatan uummata Baaleef, uummata Harargeef, uummata Gujiif, uummata Booranaaf qaamaan dhaqanii waan danda'amu qabatanii uummata sana gidduutti argamanii ofirraa faccisuu qabu. Achitti daangaarraa ofirraa faccisuu otoo hin taane rakkoon isaanii guddaan immoo kan ajajatti kennee irratti raawwachiisaa jiru, kan ajjeesisaa jiru immoo 4 kiiloo waan ta'eef waan 4 kiiloo kana morma kutee Oromoon awwaalasaa masaraa mootummaa 4 kiiloo jirtu sana galma siidaa ilmaan Oromoo wareegamanii godhee irratti ijaaruu qaba, bakka sanaa buqqisuu qabaadha. Ani kan dhaamsa dabarsu Oromoota maraaf. Galatoma osoo kanatti hin dabarre jechuun tokko nam tokkotti itti daddoo jiraate. Arraan tana ilmaan Oromoodhaa keessaafu dhaloonni baha Oromiyaadhaa of sobuun kanneen Gujiitiis, kan Booranaatiis, kan Kibba Baaleetiis of sobuu hin qabu. Agarree jirra. Wayyaanee jalattiis agarree, kan keenya kan jennu jalattiis agarree jirra. Keessaafuu Harargeedhaaf yeroo dheeraa dubbachaa turre. Wanti Harargee irratti deemaa jiru tan yeroo dheeraadhaaf saganteeffamtee lafa kaayya. Uummata irraa buqqisu, abdiileedhaan buqqisiisu. Reefuun tan obbo Garbaabaan jedhee jiru. Liyyuu poolisii kan bajata baasuuf eenyu? Nyaata kan erguuf eenyu? Waraana 20,000 rasaas dhihee nyaata, minda, loojistikiidhaaf, meeshaadhaaf, gaaza isa barbaachisuu fi konkolaattotaa fi kana hunda dhiheessuu jechaan bajata biyya Afrikaa takkaati. Biyyoonni arraan tana gurguddatan jennu kan akka keessa jirru bitii teenya biyyi Kanaadaadha. Waraannisii nama 30,000. Abdiileen kutaa takka osoonii fi midhaan firii takka tan biqilchuu lafaa hin qabne waraana 20,000 sossoosaa jira. Eenyu kan bajata san baasaafii jiru. Yoonii fi rakkina irraa dhaabuu kan barbaadu taate uummata Oromoo bahaati irraa Abiy kan godhuu qabu bajata suman dhaabuu danda'a ture. Hin fedhan. Kanaaf jecha ilmaan Oromoodha. Adhaan tana kan biyya keessa jiru diinni isaa guddaan OPDO. Abdiilee miti. Abdiileetti deebi. Kan hidhee duratti isin tumsiisaa jiru, kan fiqqisiisaa jiru OPDO. Waajjiroota OPDO gubuudha. Baasu OPDO of keessa kan alaa silaafu harka kanneen jira. Namuu arraan tana kan qabnus kan kaleessa ummataaf hin dubballe jedhus biyyatti galaa jira. Waliin shibbisaa jiranii madammar ta'anii. Yeroo nurraa deemaa jirti. Yeroo deemte na fakkaata. Yaadota babbareedaa dheessitanii waan kana yoo xumurree gara xumurree. Bareeda. Waan alaa qofarratti waan gabaabaa jaa. Aktivistoonni Oromoodhaa warri ala jiru Oromoof yaadanii jaalala uummata Oromoo qabaatanii dhimma qabaa jiraatan. Asirraa Dr. Abiyyi fi obbo Lammaadhaaf misoota godhan san sababa uummata keenya dhumu jiruurraa dhaabbachuudhaan kaansel yoo dhugumaan Oromiyaa fi Oromoof hanqarraa guddaa jiraatan. Jaarmee fadhanaa arrabsanii fadhanaa faarsan rakkootiyyaan
ammoo odoo obboleeyyan keenya dhumu jiranii warri keenyachi madaa'u jiranii obbo Lammaa Magarsaadhaati Dr. Abiy Oromoon biyya alatti simachuu hin qabu kan warra Habashaa hin ga'a. Kanaaf aktivistoonni dhugumaa yoo dhugumaatti waan kanatti yaadan gabbaatanii guyyaa tokko balaaleffatanii guyyaatti aanu arrabsu isaan faarsuudhaan nama dura ce'anii dafanii Abiyyi Lammaa arrabsanii guyyaatti aanu faaruu biraa waan biraati laala waan godhe jedhanii nama sosoran akkasiin consistency keessa yeroon tol gaafannu amma dhugumaa yoo Oromoof yaadan Dr. Abiy obbo Lammaa yaaminsa gootaniif afeerraa gootaniif kaansil godhaa ummata bira dhaabbachuu keessan barsiisa. Akkasumaan itti da'uu fadhee toopikitti aansaa deemu yeroo nurraa dhumaa jira. Yaada bareedaa akka hafte. Lammiin Oromoo kaala jirtu kun dhugumatti lammiidhaaf quqama qabamoo ayyaallallattuudha kan argisiisu kanarratti. Obbo Garbaa Boonii Gattuu jira kanarratti. Elaaga asirratti wanti gabaabaadhuman jedha. Lakki kanuma baduun jedhesanii waamichi Dr. Abiyyiif godhame kun kaansil tahuu qaba. Kun kaansilii yoo ta'u taane durumayyuu kana yaaduun salphinaana akka kootti. Warri kana yaadanillee tokko seenaa wajjiniin yookaan qabsoo keessa turuu dhabuu isaaniirraan hubannaa dhabuu isaaniirraan lammata immoo diinomuu isaaniirraan fi faayidaa faana fiiguurraan kan alate natti fakkaata. Malee otoo iji qeerroo boolla seene hin buruqiin otoo dhiigni qeerroo dhangala'e sun hin qooriin waan kana yaadanii warra ajjeesaa ture, warra hiisisaa ture, warra qalaa ture, warra dubartii ulfaa ijoollee waggaa 8 gadii ijoollee xixiqqoo rashansiisaa turee fi waliin rashanaa ture simachuudhaaf yaaduun akka Oromootti salphina qaaniidhas. Oromoon achi keessatti dhaqee hirmaatu argamu yoo jiraate ani Oromoodha jedhee hin yaadu. Yoommoo dhaqee argame keessatti kun miira Oromummaa ofirraa waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf wanti warra akkasitti yaadan yoo jiraatan salphinaa fi qaanii uummata keessan irratti haguuguudhaaf deemtan ilaalaati. Seenaan lubbuu darbee fi lafee fi dhiiga caccabee dhangala'ee sun isinaa gaafatu dhaabbadhaa of laalaan jedha gabaabumatti. Bareeda. Mee amma sa'a dheeraa fudhachaa deemaa jirra. I think kan qabxii guddoo Oromummaa fi Itoophiyummaa sanii sagantaa itti aanu dabarfanna fakkaata. Amma garuu tan tuquu tatanaa walitti deemtu. OPDO'n dhumaatiin uummata Oromoodhaa rakkina isii osoo hin ta'in irraan tana xiyyeeffannaan isiidhaa duula abaa irratti tahee jira. Waan Addisuu Araggaa barreessinu agarra. Taayee danda'a inumaatu irra waan gammachuu Isaayyaas haasawaa malee waan liyyuu poolisiin haasawinaa jedha. Osoo lammiin keenya reeffi ciisu. Maalumaafi dhiiroo dhiiga Oromummaa dhabaniitu OPDO'n kan osoo lammiin isii dhuftu kana callisaa jedhee duuluma siyaasaadhaa kan abaa irratti xiyyeeffate kun. Waraana 1,000 ajajee gaafatee jira. 20 kennameefii jira ammaan tana Wallagga duulchisuudhaaf. Galiin isaa maali? Wanni bu'aa isaan keessaa argatan jettee yaaddu maali mee? Babadri. Beektaa addi bilisummaa Oromoo yoo hin jiraanne yoo dhabameeti nama faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo fudhatee mirga uummata Oromoodhaaf falmu hundaafuu jala deemanii falmuuf ta'a. Amma qabsoo kana dhahuudhaaf taappellaa mataa isaanii tolchan. Daawit Ibsaadhaatii fi Shanee jaarmeen beekamne tokko. Uummata Oromoodhaa afaan wallaalchisanii. Wanni isin taargeet godhan laaptoop kan tuqaman maqaa abaawwatiin galanii alaabaa fudhatanii namootiin nagaan jiraachuu danda'an. Hanqa namni qabsaa'aa hin itti. Viidiyoo dhiyootan hin beekee beekan. Sosoon dandeessan qabsaa'uu dandeessanii yoo feetan gama tokkotti dhabuu qabdanii. Amma abdiilee waraana 30,000 qofa qabu ja'anii fatanii tariihuu ta'a. Okay. Addi bilisummaa Oromoodhaa ijoollee qeeroodhaatu waan xiqqoo sossoohaa jira yookaan kashlabbee bibbitamtee jiru lammaan maallaqaan namoota bibbitanii isa qofaan egaa hundi isaanii akkasii barreessaa turan malee humni ittiin jirtu. Egaa akkas ta'e waraana nama 100,000 dhiha Oromiyaatti erguu maaliif barbaachise?
abdiilee waraana makaanaayiz ta'e akkuma isin jettan sani mindaan federaalarraa bahuuf kalaqoonsi isaanii beekan. Jara kana deemanii uummatarraa qabuu yookaan uummatarraa dhaabuu yoo humnaanillee baatan sistemaatikli karaa biirokiraasii karaa mindaatiin ni danda'ametti. Kan hundi haafu kan Oromoodhaa kan ammoo waggaa bildiqiin fakkaarkamte duulli saayibar attaak karaa feesbuukiitiin dhiirtuun ol baateetuma geerarti beekta nin qaanfadhaanii Oromoon akkasii walii geeraru sila abdiilee akkasii namni keenya geerare hedduun gammada. Maaliif inni dirree beenuu geerare namoota keenya hundi isa dhiisaniiti baay'een waanuma aktivistoonni alaa jiru sanatti dirree baaseetu malee isaanis akkasuma jira. Waan abdiileetiif hir'inoota ta'u jiran namoota keenya fadhumu jiran naannoo ammaa Amboo keessatti ijoollee qabsaa'ota ijoollee karaa deemtu miskiina waa tokko keessa hin jirre qabanii hidhan. Nama dhiyoo sana obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin dhaabee hidhatti qabanii deebisan. Aktivistoonni kun hundi afaan cufatanii ta'an. Waan maalii haasa'an? Kashlabbootaa fi abaa'otu kana godhe jedhanii dookumantarii isaanii rakasaasan hojjechaa jiran jechuudha. So xiyyeeffannaan qabsoo bilisummaa Oromoo namootiin abaa'oodhaa fi daawwiti irra jettan hirriiba rafuu jirtan warra sabboon waliin jettan rafuu jirtan ka'a boruu laatee san dadhooftee qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaan akka biyyan taane warra barbaadu Oromoon akka ishiin bulchine warra barbaaduutu maqaa abaa'ootiin qabsoo maqaa qureessu jira. Maqaa obbo Daawudiin maqaa qabsaa'ota hundaa balleessu jira. Maqaan Enamoo Qilxuu, Hajaarraa Abbaa Gadaa, Abaaroo Tumsaa, Kasaaddasaa Birruu, jalqaba akkasii kakaasaa ture hundinuu ni dhabame. Ni usan amma. Saniin kaasan tokkollee mee dhageeffadhaa qabsaa'ota warra aktivistoota. Hin kaasan dhume jechuudha. Seenicha fixatan. Ammoo seenaan kun hin awwaalamu. Itti deebi'ama. Qeeroon bilisummaa Oromoodha. Waan kana hubattee. Ayyee. Obbo Garbaab. Asirratti galatoomi. Waan baay'eetu ka'aga. Yoo sa'a qabaanneef hin beeku. Waan baay'ee kan nuti qabnu waan aktivistii faana wal qabatee wanta ka'utu jira. Aktivistii yookaan akkamitti ibsu jara kana aktivistoonni kuni harki caalaan isaanii diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Harki caalaan isaanii. Garuu immoo waa'ee qabsoo Oromoo odeessu. Waa'ee qabsoo Oromoo kaasu yeroo hundaa jechuudha. Keessattuu dhugaa Oromoon baasee walitti dubbachuu qabu. Oromoon hin faca'aa, hawaasni keenya gargar diigamaa, maalii jedhamee irra qabaa kanaan haga ammaa wal tuttuquu dhiisuudhaan wal sodaadhaan adda bilisummaa Oromoos immoo lakkii hawaasa keenya tasgabbeessaadhuma fuunaa deemuu wayyaa obsaan deemuu wayyaa waan jedhuun wanta itti bu'amuu qabu otoo ittiin bu'in deemaa jira hooggansii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoos jechuudha. Rakkoo guddaan iddoo kana jira. Mee amma gabaabsuu qabnaa sa'aanii qabamte dhumtee jirtii nuun jechaa jira. Daqiiqaa takkatti har'a diinni OPDOdha eenyu? Daqiiqaa kan koo obbo Garbaabaaf dabali inni haa. Obbo Garbaaba. Egaa amma daqiiqaa 2-3 keessatti xumuruu hin danda'u. Maaliif wanti kun waan bal'aa wal qabatee deemuu fi yookaan sa'anuu ida'aati sagantaa lamaan dabarsaa malee in ulfaata. Just daqiiqaa 5-6 keessatti xumuruu nan yaala garuu. Haa ta'uti dhimma aktivistoota kana wajjin wal qabatee aktivistoonni kun harki caalaan isaanii diina qabsoo bilisummaa Oromooti akkuma dura kaase. Isaan kun immoo akka dhaabbata miidiyaattis warri wal ijaaraniiru jiru. Akka koominiitiittis warri wal ijaaraniiru jiru. Amala maal qabu? Amala adda addaa qabu. Harki caalaan isaanii nyaara haddatteedha. Akka waan saalfatan hin qabanii nyaara haddatteedha. Waan hunda harka isaanii akka jiru. Sirumaa otoo danda'ame qabsoo bilisummaa Oromooyyuu nutu bu'uuresse, nutu hundeesse jedhanii dubbachuudhaaf duubatti hin deebi'an jechuudha. Dubbii isaanii irraa, gocha isaanii irraa jechaas turan.
qabsoo badee nutu waggaa 2 keessatti akkas godhee iddoo kanaan ga'ee sadarkaa jedhanii dubbatan irra ga'aniiru jechuudha. Kana yeroo akkas jedhamu kanatti uummanni keenyi gabrummaa jala waggaa 100 meeqa yeroo turu waggaa 2 keessatti kana gochuu yoo danda'e waggaa 150 akkamitti gabrummaa keessa ture isa jedhu nama gaafachiisaa jechuudha. Kanaaf aktivistoonni kun akka miidiyaattis wal ijaaranii jiru. Akkuma kaasee akka hawaasummaattis wal ijaaranii jiru. Isaan kun amala baakteeriyaa dhullaa qabu. Dhullaa wanta jedhamu waan qaama namaa irratti ba'u. Amalli isaanii amala dhullaa baakteeriyaa dhullaati. Baakteeriyaan dhullaa yoo dugdarraatti buruqsite gudeedatti si ba'a. Yoo gudeedaa buruqsite bobaa jala si ba'a. Aktivistoonni kunis yoo barbaadan dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ta'u keessattuu aktivistoota Oromoo wajjin wal qabsiise yoo barbaadan immoo dhaaba siyaasaa deeggaraa dhaaba siyaasaa yookaan miseensa dhaaba siyaasaa ODF ta'u yoo ODF immoo hulaa dhoowwate immoo achi darbanii OPDO ta'u yoo OPDOnis hulaatti cufe immoo achi darbanii KWO ta'u dhaabbataa hin qabani. Kanaaf amala dhullaa baakteeriyaa dhullaa qabu wanti ani siin jedheef jechuudha. Amma isaan kun dhaabonni siyaasaas akka isaan tokko ta'an hin fedhan. Yoo barbaadan dhaabota siyaasaa sana ofii isaanii akka isaan barbaadanitti akka inni bocamu barbaadu. Yoo araarri dhaabota siyaasaa Oromoo gidduutti uumame isaan akka bakka hin arganne waan beekaniif dhaabonni siyaasaa Oromoollee akka isaan yaadaan walitti luuca'an akka isaan tokko ta'an hin fedhan. Tokko ofitti qabanii faana sirbanii tokko ofirraa qabanii abaaruu jechuudha. Yoo ammoo walitti qabuu barbaadan akkuma kaase akka isaan yaadanii fi akka isaan fedhanitti akka isaan ta'an barbaadu jechuudha. Kanaaf maalinni yeroo hunda diiginsaa fi wal faccisuu, wal arrabsuu, wal abaaruu Oromoo gidduutii bu'aa argatu jechuudha. Isaan kun daldaltoota siyaasaati. Galiin isaanii kanarrattidha kan inni hundaa'u. Galii faayidaan isaanii kanarrattidha kan inni hundaa'u. Waan barbaadan afooshaatiin nama haa waamanii, waltajjiis qopheessanii nama haa waamanii, gaafa Oromoo walitti bu'ee gartuu godhatu, gartuudhaan dhaabbatu, 2-3 ta'ee gaafa dhaabbatee walitti bu'u, isaan achi keessaatii faayidaa argatu jechuudha. Aktivistoota akkasiiti warri ijaaramee jiru jechuudha. Ijaa kana uummanni Oromoo isaan kana warra akkas wal diigan kana uummata Oromoo diigan kana dhaabbatee laalee dhaabbadhaa jedhee adda baasee ka qabsoosaa ka galmaan isa ga'u faana deemuu qaba. Kanaafi uummanni Oromoo egaa sa'aatiin qabnu waan naan jettanii waan baay'ee kaasuun ni malama. Biyya keessatti waan amma OPDO fi aktivistiin alaa warreen amma ni kaase kun wal ijaaranii ABO balleessu. Diinni isaanii inni jalqabaa ABOdha isaaniif. OPDO fi haa ta'u aktivistoota biyya alaa kanatti akka miidiyaattis akka maaliittis akka afooshaattis wal ijaaran haa ta'u diinni isaanii inni guddaan TPLF irra diinni isaanii inni guddaan warra tokkummaa Itoophiyaa faarsuurra adda bilisummaa Oromooti. Ijaa kana uummanni Oromoo hubatee ilaaluu qaba. Maaltu deemaa jira? Akkuma dhufetti abbaa argee faana sirbuu otoo hin taane of ilaalee dhaabbatee of ilaalee gara fuulduraatti deemuudha kan uummanni keenya irra jiru. Kana wajjin wal qabsiisee wanti isaan amma uummata Oromoo irratti akeekkatanii jiran tokko dhaabota biyya galanitti hirkatanii ABO biyya keessatti akka inni uummata keessatti fudhatama hin arganne yoo danda'an waan kana irratti hojjechuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Deeggaraa warra biyya galee fakkeessu jechuudha. Dhaabonni tokko tokkos immoo namoonni dhaabota jechuus sitti ulfaatu namoonni tokko tokko galaniiru. Haa galanii namoonni rakkoo jireenya rakkoo keessa jiraatan dhugaadhaa biyyoota ollaa keessa inni kaan motokkee nyaachuun kun itti ulfaatee gideerii nyaachuun itti ulfaatee dadhabee yeroo dheeraa irra tutturee biyya abbaa kottan gala yoo jedhe namni personaalii galuu danda'a rakkoon hin jiru. Ugaandaas ka'ee galuu danda'a, Keeniyaas ka'ee galuu danda'a, Sumaaliyaatis bahee Jibuutis bahee galuu danda'a. Haga dhugaan jiru garuu haqni dhugaa jiru qabsoon bilisummaa Oromoon kan inni qabsaa'e dhaqee diina keessatti harka kennatee Oromoo irratti hojjechuudhaaf otoo hin taane dhugaa jirtu
walabummaa fi birmadummaa uummata Oromoof qeerroonis kan inni dhiiga isaa dhangalaasaa jiru isa kana milkeessuudhaaf halkaniif guyyaa kan of wareegaa jiran galmatu jira. Galmi sun maal inni bu'uura qabsoo fi fuulleffannaa ga'umsa itti bahinsa qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa fi birmadummaa Oromoo sanadha. Kanaaf uummanni Oromoo haga sanatti obsaa fi tasgabbiidhaan waan amma bubbee fi galaanni asiif achi fuudhee deemu kan osoo hin taane anaan maaltu na baasa garamitti na deemsisa jedhu deemuu qaba. Waan akkuma dura kaafne dhimma daangaa wajjinis wal qabatee dhimma lixa Oromiyaa wajjinis wal qabatee waraanni mootummaadhaan ta'e jedhamee itti yaadamee godhamaa jira. Dhimmi kun uummanni Oromoo itti keenyaan hordofuu qaba, ilaaluu qaba. Kanaaf diinumti guddaan iyyuu warra Oromoodhaan fira fakkaatanii qabsoo keessa biizinesii gaggeessaa jiran keessattuu maqaa aktivistii ofiin jedhanii ayyaan laallattummaa kanaatiin deeman ilaaluu qaba. Qeerroollee ajjeesisaa jiru biyya keessatti. Isa kaan mana hidhaatti naqsiisaa jiru. Aktivistii biyya keessaa biyya alaa jedhamanii warri Facebook irratti of ijaaran kuni warreen diina irratti tarkaanfii fudhatanillee waraana bilisummaa Oromoo akka tarkaanfiin irratti fudhatamu odeeffannoo adda addaa dabarsanii diinatti dabarsanii kennanii akka qabsoon bilisummaa Oromoo kola'u yaalii isa dhumaa gochaa jiru. Uummanni Oromoo immoo kana beekee ofirraa qolachuu qaba. Namuma ani siifan qabsaa jedhee dhufee harka walitti deebi'ee osoo hin taane kan dhugaadhaan isaa fi qabsaa'u kan ganama qe'eesaatti dhabe kan ganama maatiisaa kan ganama gogaasaa fi miillasaa ijasaa itti dhabe eenyudha kan kana gochaa jiru bakka kam jira jedhee sana hordofee deemuu qaba. Uummanni Oromoo bineensa raatuu boolla keessatti lama waraanuu jedhan. Uummanni Oromoo kana dura 1991 cabeera. Waan itti baheera. Waan immoo waliin dhabe immoo waliin dhabnee jirra. Akka sana lammata yeroo ammaa kanas akka nurra hin deebine uummata Oromootiin adaraa of eeggannoodhaan haa sochoonu dhaamsuma jedhuun dabarsa. Galatoomii obbo Garbaabaa dhaamsa bareedaa nu dabarsite. Gaabba Badriyatis galatoomii qophii teenya kanarraa asumarratti dhaabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jechaadha qophii itti aantutti hamma wal dachaa nutti nagaan jiraadhaa isin jenna.